har'a Oromiyaa keessatti Wallagga Arfan keessatti Shawaa Lamaan keessatti Gujii keessatti dhiigni qe'ee Oromootitti dhangala'aa jira. Karaa ta'eenis haa ta'u karaan ta'eenis hoo ta'e. Okay. Video kana daawwattan jedhee yaada. Yeroo ammaa rakkoo uummanni keessa jiru paarlaamaa irratti durbaan qaxaleen kun yeroo haasa'u maal jedha? Wallahi waan ajaa'ibaati waan mullee ijaan argaa jirru waan isinillee ijaan argaa jirtanii ilmi namaa yeroo ammaa maal keessa jira eenyu ka dhumaaru ka ajjeesaa eenyu ka du'aa jiru eenyu yoo jennee of keessa deemnee of gaafannee ka du'aa jiru Oromoodha ka ajjeesaa jirullee Oromoodha. Kuni waan gaafii paarlaamaa irratti ta'e kana namni achirratti gaafii akkanaa kaasa jechuun dhugumaan onnee sibiilaa qaba jechuudha. Man umne jabaa qaba maalifi hadhaan miidhama ummataa kun itti dhagahame waan itti dhagahameef paarlaamaa irratti bakka addunyaan kun hundi itti daawwachuu dandeettutti sagalee kanaan dubbatee jechuudha. Nama kana har'a booda akka waraana bilisiginnaatti yookaan akka deeggartoota bilisiginnaatti nama kana erga inni viidiyoo kana haasa'een booda akka diinatitti ilaalan maalifi nama waa'ee isaanii miidhama biyya isaanii nama miidhaa biyya isaanii ijaan argan tokko dubbatan hin barbaadan waan ta'eef isaan haqan barbaadan garuu ani kana dhibe sanii paartiin fedhe paartii deeggaraa fedhe KFO haa ta'u bilisiginnaa haa ta'u maaf ilma namaatiif yaanne mee viidiyoo kana daawwadhaa kan qe'een Oromoo dhiigan lola bara kana keessatti akka beektu gochaa gaarii isin hojjettan hundasaa yoo kanaa hirre qabxiin keenya hagam jedha laala. Kanaaf immoo ammas akka jaarsatitti akka hayyuutitti ta'uun dubbadhu ta'e fallisaa waraanaan qawwee miti dhukaasaa miti. Hawaasa gadi aanarraa ka'anii tooyi mari'achuu dargaggeessa mari'achiisuudha. Haadha siinqee mari'achiisuudha. Maanguddoo mari'achiisuudha. Zayitii nyaachuun ikkoo seenaa ta'eera mar galata. Soogidda tokko hin qabna nuyi gara Sumaalee kana asii afkeer jedhanii isaan mi'eeffatee nyaachaa jira hiyyeessi keenyaadha. Mi'eessituun jedhamu yaadamu har'a. Okay. Maali bara keessan irratti kun himaa ta'a jiru? Maal jedhee ganda xixiqqaa irraa hanga hoogganaa ol'aanaatti Itoophiyaan tun Oromiyaan tun mariidhaan ta'uu qaba. Wanta kamuu mariidhaan furuun barbaachisaadha. Dhugaa isaati. Galatoon. Yoo kana hin taane ammoo uummanni miidhaa garmalee deemara. Uummanni immoo amma waan ta'u dhabeera. Uummanni bakka hedduu gidiraan gara tokkoon faaloodha jedhanii gara tokkoon ammoo abaawoodha jedhanii gara tokkoon immoo waraana mootummaati. Uummanni miidhamaara. Rakkoo uummanni miidhamu kan ammoo kan hubachuu danda'u silaa mootummaan. Mootummaan ammoo warra silaa uummata seeran yookaan bulchu caalaa mootummaan ammoo kan miidhaa uummata. Maaliidhaaf mariidhaan hin furre walloon amma akkamitti jirti lolli walloo keessatti deemaaru lolli ammoo akkasuma arsii garagaratti deemaaru kan wallaggatti deemaaru kan naannolee Oromiyaa guutuutti deemaaru kuni mootummaan maaliif cal jedhee ijaan daawwata tuffiidha moo dandeettiitti dhabe moo mariin furachuu hin dandeenye moo rakkoon mootummaa kanaa maal? Kanaaf komentii jalatti yaada keessan barreessaa dhimmi kun dhimma na ilaallatu dhimma isin ilaallatu dhimma kanarratti mootummaan fala godhuu qaba. Yoo mootummaan fala godhuu hin dandeenye mootummaan uummatatti fala kennuu qabu. Uummanni fala ofirraa godhuu ni danda'a. Kana waan ta'eef galatoomaa viidiyoo kanaa hanga sunumaatti dhageeffadha. Jecha qimamii keessiira waan ta'eef. Salaamu alaikum.